Yuunivarsiitiiwwan ofiin akka of bulchan mirkaneessuun qulqullina barnootaa eegsisuu irra darbee gaaffiiwwan faayidaalee garaagaraatti ka'an deebisuu kan ta'u jedhan ministeeronni barnootaa. Lammii Gaanaatiin dargaggeessi kun ammoo nama dheeraa addunyaa kanaa akka jedhamu isa taasisuu mala jedhamee himamaa jira. Miseensonni paarlaamaa Senegaal lama paartii mormituu irratti filaman falmii dhimma baajetaa irratti miseensa paarlaamaa biroo ulfa qabdu taate waan dhiitaniif hidhaan baatii 6 itti murame. Yuunivarsiitiiwwan ofiin akka of bulchan mirkaneessuun qulqullina barnootaa eegsisuu irra darbee gaaffiiwwan faayidaalee garaagaraatti ka'an deebisuu kan ta'u jedhan ministeeronni barnootaa. Dhaabbileen barnootaa bilisa hin ta'in bilisummaan hojjechuu, beekumsa isaanii qooduu fi hojii isaanirraa eegamu ba'achuu kan hin dandeenye ta'uu ministeer deetaan ministeera barnootaa Saamu'eel Kifilee eeraniiru. Dhaabbileen barnootaa ofii isaaniitiif akka of bulchaniif bilisa yoo hin taane akka eegumsaan ba'achuu hin dandeenye qoodanii jiru. Kanumarraa ka'uun ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwan biyyattii ofiin akka of bulchan taasisuun ijaarsa biyyaa irratti gahee isaanii akka ba'ataniif sochii taasisanii jiraachuu ibsaniiru. Yuunivarsiitiiwwan ofiin of bulchuun isaanii bilisummaa dhaabbatummaa isaanii kan mirkaneessu ta'uu kaasanii jiru. Sirna barnootaa fi madaallii isaanii bilisa ta'anii qopheessuun ijaarsa biyyaa irratti qooda isaanii akka baatan kan taasisu jedhaniiru. Sirni barnootaa bilisaan mootummaa irraa adda ta'e yeroo ofiin of bulchutti bilisaan wanta irraa eegamu hunda hojjechuudhaan gahee guddaa biyya irratti taphachuus danda'a jedhanii jiru. Kanumarraa ka'uun yuunivarsiitiiwwan biyyattii 43 ol ta'an akka harka mootummaa jalaa ba'anii ofiin of danda'anii akka of bulchaniif tattaaffii fi adeemsa keessatti yuunivarsiitiin tokkoon isaanii akka of bulchaniif qophii taasisaa jirra jedhanii jiru. Amma immoo gama oduu dinqisiisootti isin dabarsina. Suleymaan Abdusamad yookaan Awchee jedhamam lammii Gaanaatiin dargaggeessi kun ammoo nama dheeraa addunyaa kanaa akka jedhamu isa taasisuu mala jedhamee himamaa jira. Akkaataa safara isaa kanaan garuu namni kun dargaggoo Itoophiyaa dheerinaan tokkoffaadha jedhame Nagiyoo Jimaa seentimeetira 64 ni caala jedhamaa jira. Nagiyoo Jimaa meetira 2.25 dheerachuun dhaabbata biyya keessaa galmeewwan akkanaa galmeessuun nama dheeraa Itoophiyaa jedhamee jira. Gaazexeessaan BBC jalqaba waa'ee namni dheeraan akka addunyaa irratti dorgomaa ta'e kaaba Gaanaa jiraachuu dhagahu dhugaa ta'uu isaa adda baasuuf jeemee ilaalu malee je'ee ka'ee achi dhaqee ture. Suleymaan Abdusamad guyyaa tokko akka tasaa dheerina isaa safaruuf ka'ee dhaabbata dhaqe. Narsiin isa yaalaa turte waan isa naasisu itti himtee turte. Dheerinni kee meeshaa ittiin dheerina safaran caale jettee itti himtee turte. Baay'ee nama dheeraa ta'uu isaa osoo hin taane ogeeyyii fayyaa isa yaalaa turaniif gaaffii uumee ture. Namni akkamitti akkas dheerachuu danda'a jedhanii of ilaaluu jalqabanii. Boodarra garuu muka barbaadanii meeshaa ittiin dheerina isaa safaran irratti dabaluun dheerina isaa tilmaamanii kaa'anii jiranii. Ji'oota muraasa dura gara kaaba Gaanaatti imalee jalqaba gaafan Awchee waliin wal argu dheerinni isaa safaree adda baafachuuf meeshaa ittiin dheerina safaran hin qabuun ture. Ergasii deebi'ee meeshaa safaraa dheeraa ta'e qabadheen gara mandara gama baagaa bakka jireenya Awcheetti deebi'ee jedha gaazexeessaan BBC. Suleymaan Abdusamad dheerinni isaa dabalaa akka jiru kan hubate yeroo inni ganna 22 turedha. Yeroo sana Awcheen magaalaa guddoo Gaanaa Akraa keessa jiraataa ture. Erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumureen obboloota isaa magaalaa Akraa jiran bira taa'ee carraa isaa yaaluuf ture. Hayyama konkolaachisummaa baafachuuf jecha qarshii walitti qabachuuf mana foonii fa'aa keessa hojjechaa ture.
haalli fayyaa isaa kun waggaa 6 dura gara qa'ee isaa tureetti akka deebi'u isa dirqisiise. Abjuun konkolaachisummaa barachuu isaas achumatti addaan kutee galee mana barumsaa konkolaachisummaa barachuuf karoorsaan ture jedhee yeroon konkolaataa seenu garuu miilli koo waan na dhorkeef oofuu hin danda'u jedheen abdii muradhe jedham. Akkasumas jireenya hawaasummaa irratti danqameetiin ture. Akkuma nama kamii kubbaa miilaa taphachaan ture. Amma garuu fageenya xiqqooyyuu deemuu hin danda'u jedha Awucheen. Namoonni tokko ammoo suuraa wajjin ka'uu kanneen dheeraa ta'uu isaa dhagahanii dhuguma nama dheeraa beekamaa ta'uu isaa adda baafachuuf fageenya irraa isa barbaacha gara qe'ee inni jiraatu imalanis danuudha. Suleymaan Abdul Samad yookaan Awucheen guyyaa tokko gaa'ela dhaabbatee ijoollee akka horatu abdii qaba. Yeroo ammaa rakkoo fayyaa isaa irratti xiyyeeffachuun barbaada jedhee dubbatee jira. Xiyyeeffannoon isaa jalqaba qarshii barbaaddatee wal'aansa baqaqsanii hodhuutiin palaastik sarjarii akka taasifatu dubbatee ture. Haala isaa gaafa ilaalu homaa komii hin qabu. Haala kana ilaalee Allahan akkanatti akkan jiraadhuuf naaf filate. Komii hin qabu akkaataa itti Rabbiin na uume irraa komii homaa hin qabu jedhee Suleymaan Abdul Samadiin. Itoophiyaa keessattis nama dheeraa kan jedhame Nagayoo Jimaan lammii Gaanaa dhihoo gabaasa BBC'n dalageen beekamtii horatee waliin safaramuu akka barbaadu himee ture. Lammiin Gaanaa dheeraadha jedhamee waliin wal bira dhaabbadheen safaramuu barbaada jedhee ture. Akkaan suuraarraa ilaaletti na hin caaluun jedha jechuun Nagayoon BBC'tti dubbatee ture. Nagayoon eega gabaasichi bahee booda na hin caalu jecha miidiyaa hawaasummaa gubbaa babarreessaa ture. Abdii hin kunnu jechuunis katabee ture. Kana dura namoonni isa caalla jedhanii boodarra gabaabbatan akka argaman yaadachiisuudhaan namoota muraasni jedhan malee lammiin Gaanaa Suleymaan Abdul Samad garuu addunyaa kanarraa anatu dheeraadha hin jenneem. Addunyaarraa namni dheeraa nama biraati. Nagayoon meetira 2.25 dheeratam. Jalqabarra namoonni muraasni Suleymaan Abdul Samad dheerina isaa meetira 2.89 dheerata jedhanis dhihoo gaazexeessaan BBC qe'ee isaa dhaqee safaree kan inni bare garuu inni meetira 2.23 akka dheeratu hubatee addaan baafatee ture. Kunis Nagayoo irratti xiqqoonni gabaabbata jechuudha. Maarree arra garuu wanni kun haga ammaatti addaan hin baane. Riikardiin lammii Itoophiyaa Nagayoo Jimaatiin qabame kun riikardichi kan Suleymaan Abdul Samadiin cabamoo kan jedhu yerootu deebisam. Riikardiin kun biyya keenya irraa deemee biyya Gaanaatti galamoo biyyuma keenyatti hafa kan jedhus yerootu deebisam. Miseensonni paarlaamaa Senegaal 2 paartii mormituu irratti filaman falmii dhimma baajetaa irratti miseensa paarlaamaa biroo ulfa qabdu taate waan dhiitaniif hidhaan baatii 6 itti murame. Dubartiin ulfaa isaan rukutan tun akkuma isaanitti miseensa paarlaamaa biyyattii turte. Miseensonni lamaan adde Amiin Daa'ee irratti badii kana kan geessisan erga dubartiin tun nama amantii beekamaa tokko qeeqanii booda. Abbaan seeraa mana murtii Mahamaduu Niyaangii fi Masaataa Saamb lama ta'an adde Niyaayeef beenyaa doolaara 800 fi 1,000 akka kanfalan muraniif. Taateen dubartii irratti miidhaa geessisan kun bal'inaan kan balaaleffatamee fi waa'ee mirga dubartootaa irratti falmii kaaseera. Viidiyoo onlaayinii qoodameen obbo Saams kallattiin gara adde Niyaadii adeemuun fuula keessa kabaluunsaa jalqaba irratti kan kaa'ame. Eegasii adde Nidaayeen immoo aariidhaan teessoo itti darbatan. Garuu yeruma sana garaa keessa miseensi paarlaamaa biraan rukutamanii. Yeroo kanatti miseensonni paarlaamaa biroo seenanii tasgabbeessuu yaalanii. Miseensonni paarlaamaa Senegaal dubartii ulfaa rukutuun jedhaman hidhamanii. Miseensonni qindoominaan paartii biyya bulchan kan ta'an adde Nidaayeen erga rukutamanii paarlaamaa keessaa of wallaalanii turanii. Daa'ima isaanii jala miidhama jedhamee sodaatames ture. Hospitaala turanii bahanis ammallee haala akkaan rakkisaa ta'e keessa
haala akkaan rakkisaa keessa jiran jedhan abukaatoon isaanii Baabukar Siseem. Ragaan viidiyoo mul'isus garuu miseensonni paarlaamaa lamaan aadde Nidaayee hin rukunne jechuun mana murtii keessa waakkataniin. Dabalataanis mirgi himatamuu akka hin qabne falmaa turaniin. Mana hidhaa keessa ta'anii ol iyyannoo dhiyeessuu danda'u jedhan abukaatoon isaanii keessaa tokko Abdii Nidaayee yoo itti himaniin. Waggaa darbee mootummaan Senegaal filannoon erga sagalee gara caaluun dhabe booda paarlaamaan biyyattii keessatti muddamatu jira. Miseensonni lamaan aadde Nidaayee irratti badii akka geessan kun murtiin baatii 6 hanqina kan qabaate ta'uu miseensonni garee haasawaa jiraniin. Dubartiin haala kanaan dhoomte tun ilmoon garaa qabdus haga ammaatti hin beekamne. Lubbuun jiramoo lubbuun jiraachuu dhabuu isaa adda baasuudhaaf hospitaalatti deddeebi'aa jiru. Oduun har'aaf qabannee har'aaf kanuma nagaan oolaa isiniin jennaan.